kunoo ka fayyoon waan amma fayyoon dubbatte kana anis kana dura isinitti meetiin ture jechuudha. Dhiirri gaafa isin gatee deeme gaafa dhiirri ilmoo sirratti gatee abbaa barbaade faana deemee ati akkaawuntii keerra galii galuu qabaachuu qabda hojjechuu qabda. Gaafa kana yeroo dhiirri deemu waan tokko sitti dhagahamu yookiin immoo keessi kee gadduu hin qabu. Maaliif atis galii qabda yoo ta'e yoo deeme haa deemu mataa naa galagalu lukaa naa galagalu jetta hojii kee duraatti daran cimtee hojjetta. Ani yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf banadha yuutuubii ejjedha. Hannamaa jala teessanii taaptaabiin godhiina habaabuu ol darbii jedhu taaptaabii hamma quba isin dhukkubutti hannamaa deemtanii jiruu namaa bareechuu jiruu namaa tolchuutti hin fiigiina kan keessan tolchadhaa yeroo baay'ee viidiyoo yeroo baay'ee icciitii viidiyoo hojjechuu icciitii yuutuubii hojjechuu dhugaa waaqayyooti ani keessa kootti jechuudha. Waan barbaadan jedha yoona arrabsitanis yoona tolchitanis waan barbaadan jedha waan ani argadhu argadhaa isiniin jechaan ture. Waan ani hojjedhus hojjedhaa isiniin miidhu boruuf isin fayyadaa ila. Dubartiin keessaafuu gudunfaa qabaachuu qabdi. Har'aa boruu harka dhiiraa ilaalta taanaan dhiirri sinuuffa manatti ol sitti galuu sinuuffaa garuu gaafa immoo galii qabdu ati dhiirri sitti jilba kee jalatti kufeessi jala bula jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa har'a jechuudha. Waa'ee fayyoo fi waa'ee jiraa irratti akkasumas immoo haadha koftuubii irratti isinii qabadheen dhufe jechuudha. Akkuma beektanii fayyoon guyyaa har'aa jechuudha. Ergaa bareedaa, ergaa cimaa, ergaa shamarran biyya Arabaa mogolee nu jabeessu yookiin immoo boruuf dhaabbata nuuf ta'u nuuf aamtee jirti. Nama beekuuf barumsa guddaadha. Kanaan duras immoo jechuudha fayyoorraa ani waa baay'ee baradhee jira dhugaa dubbachuuf. Tokko je'ee kanan ilaalee yuutuubii banadhes fayyoorraati jedhee isinitti meetiin jira. Gaafan viidiyoo hojjedhes jechuudha. Namoonni tokko garuu dhugumatti namoonni diigamuu gaa'ela isheetti gammadanis jiru. Akkasumas immoo kan diigamuu gaa'ela isheetti gaddanis jiru. Diigamuu gaa'ela namaatti namni gammadu hin jiru. Walumaa galeetti garuu jechuudha namni kamiyyuu ajandaa nama godhate waa namarraa haasa'a. Waa namarraa haasa'a akkuma nuti waa irraa haasa'aa jiru. Waa irraa argannaaf waa irraa haasofna nuti. Sinii galee waan irraa argannuuf jecha malee akkasumatti suuraa isaanii maxxansine akkasumatti viidiyoo isaanii irraa murree akkasumatti maqaa isaanii kaafne waa irraan dubbannu kan waa irraa argannu malee sinii hima. Kanaafu jechuudha namoonni tokko faallan deemina waa keessa waa sinii gala waa keessa waa sinii gala namni yoo waroo waa dubbatu waa sinii gala keessaafu shamarran biyya Arabaa jirtan ammareefu gara biyya Arabaa dhuftan keessa carraa qabdan carraa viidiyoo dalaguu qabdan jechuudha. Hojjedhaa dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Warreen baankii hojjetan warreen hojii mootummaa ganama ba'anii galgala galanii olitti galii akka argattan jala muree sararee isinitti himaan jiraan. Sharri isin irratti hin ejjedhu. Waan ani argadhe yoo isin argattan anaan na gammachiisa malee nan gaddisiisu. Inni anaaf kaffalu siifis yoo kaffale haadha kootu sii kaffala miti abbaa kootu sii kaffala miti galii kootu siif gala miti jechuudha. Ila dubbii keessatti dubbii himadha. Namoonni tokko maal jechuun yeroo viidiyoo amma eeggadda yeroo hojjedhe jechuudha tapha keessa godhee achuun akka kolfaafaa keessa godhee nan gammadee haadha koftuuf saapiraayisii taatee sireen bitanii fi maalii ta'e jedhee yeroo naasa'e jechuudha. Nama lama achi keessa maal jedhee namni tokko jechuudha. Ishee tokko maal jette beekta? Akka atis akkasuma erga lama deessee erga sanii deessee jaarsi keessi dhiisee abadu rabbiin otoo kana nan agarsiisin naa hambisuu jette. Kana rabbi waanuma kana keessa gala hojiifiini inni karaa rabbii fi inni hojii waliif adda bakka sinii gala jedhee yaada. Waan hunda keessattuu waan ejjettan keessatti waan dubbattan keessatti yaadaan dubbadha. Maaliif namni kun akkas jedhee jedha. Ani jibba haadha koftuubis hin qabu yookiin immoo fayyoos jibba isaanii hin qabu. Garuu isaanirra barumsa fudhachaa jira. Isaanirra jarri kun maal hojjetanii biyya isaaniitti galan yeroo nuti har'a gara diinamaa ta'anii mana namaa keessa mataa keenya gadi qabnee gugguufnee hojjechaa jirru. Isaanoo biyya isaaniitti galanii laayivii isaanii dabarfachaa ilmoo isaanii guddifachaa jireenyi biyya lafaa gabaabduu asinii gale gabaabduuma kana keessattuu
gaafa mana namaa keessaa baate of taate gaafuma uffate kee uffattiyyuu akkam si gammachiisa si gammachiisu dhugaa si gammachiisa gaafa yooman uffadha gaafa yooma akkuma namaa anis as bahee waa dubbadha jedhu amma nuti akka hattuu gola keessa asii lindhee achi lindhee sagalee keenya ol qabnee dubbachuu sodaanna jechuudha akka hattuu beektu miti hattuun nan qabama jette akkasi amana namaa keessatti yoo hojii har'a uummanne garuu kun ammaaf jiraa yeroo fayyoo dhiisee deemu fayyooni ani gadda hin qabu ofis hin gatu silaa jetteen silaa otoon ani taa'ee jiraatiin eega ta'e ani hojii hin qabu ta'e har'a anatu badee ture ijoollee kootu beela'a ture anatu harka namaa ilaala anatu taa'ee kadhata ture har'a garuu nan ejjedha waanan ta'eef qerbeettiin saafu yookiin immoo waa takka natti hin fakkaatu yoo deemee ta'e dhugumadha dubartii hojjettu dubartii ama'attu dubartii cimtuu immoo jechuudha otoo dhiisee deemellee boru dhiiratu kadhatee itti dhufa jechuudha dhugaaf siniin jedha amma namoonni tokko ilmoo qabdi ilmoo waan qabduuf eenyu jaallata eenyutu fuudha kana booda isheen haadha ilmooti kan warra shakaalaa caalti fayyoo dhugaa waaqayyo unu warra ganaa gaa'ila dhaabbatu unu warra ganaa ilmoo hin guddisne ganaa maalummaa isa hin beekne nu caalti isheen nurra dhaabattee niqattu dhugaa waaqa amma kaalsii isheen geenyu sinii galee maaliif jennaani gaafa biyya arabaa dhuftee yaada isheetiin cimtuu taatee yuutuubii ishee banattee hojii mataa ishee hojjette kan yeroo sana fayyoo faana jiran kan suuqii bananii kassaranii biyya arabaatti deebi'an tokko lama miti siniif hagal dhugaa rabbii siniin jedhanii nama baay'een beeka nama yeroo fayyoon biyya galte waggaa 6 dura kana ani biyyuma arabaan jira maal iyyaa olti intalli kun asirraati nan dinqisiifadha baay'ee ishee ilaalaan tura dhugaa waaqayyo siniin jedha barreeffamoota baay'ee ergaa qaban feesbuuka kanarratti babarreessiti yuutuubii kana hin ejjetti miti waanuma faayidaan qabne asirraa iyyaa olti seha ture hin beeku ka maaliifi waan hin beekneef nan arrabsa aniyyuu nan arrabsa ture yeroo kuni jiruun qabdu ol deebitee mana ishee keessan ejjetattu maa gochuu nuti iyyaa oltiin jedha ture garuu ishiin warra doktora caalaa galii argatti warra doktora caalaa beekumsa qabdi dubartiin tokko gaafa hojii yuutuubii hojjettu siniin jedhu waa hedduu fayyadamti waa tokko sinitti hin fakkaatiin namni tokko galii qofa ilaala waan maallaqa argatu qofa ilaala garuu jechuudha dubartii yuutuubii hojjettu jechuun yoo nyaata hojjettellee hin bareeda yoo uffattellee hin bareeda uffanni ishee maachiidha maachii goote uffata isheellee as baatullee beqa piroosesii mana keessa kan guututti qabdu shamarran yuutuuba hojjettu shamarran miidiyaa hojjettu walii waa galatti siniif haa galu dhugaa waaqaan siniin jedha kanaafuu yuutuubii galii guddaa akka qabu beeka kanaaf naman arrabsiina hojjedhaa nama jala teessanii jechaan oliina komintii badaa namaan barreessina warreen hojjetan jajjabeessa anis yooman banadhaa anis yooman hojjedhaa anis yooman as bahee yaada garaa koo keessa jiru ibsadhee akkuma nama tokko konfiidensii godhadhee dubbadhee nama amansiisuu yaala ani maali jee inni har'a xiyyaara oofu inni har'a Prosoofera ta'e barateetu dubbatee konfiidensii qabaannaan gaafa konfiidensii qabaatu waa hedduu si galaa deema bar waan hedduutti of amansiisaadha of amanaa deemtaati qulqullina kee eeggachuudha mana kee keessallee qulqulli mana kee keessa indee eessa teessee viidiyoo waraabdi wuy nyaata isheen har'a ejjette maal fakkaata siin jedha namnillee jechuudha namni sirraa waa barata atis immoo namarraa waa baratta nu akkuma nuyi fayyoorraa waa baranne kana isinillee akkasuma nama jala teessanii waa barattu yeroo kana immoo naawoloojiin keessan beekumsi keessan daran itti cimaa adeemaa jechuudha kanaafuu fayyoo har'a viidiyoo ishee hanga dhumaa dhugaa dubbachuuf dura yeroo isheen mana qayyaraa bakka kana booda mana qayyareetti dhugumatti mana qayyartiidhe gaddee taa'ee bakka dhuguma wallolanii jiraan dhuguma dhiifama gochuudha didee jedheen dhugumatti bakka intalli ishiitillee imma maaliifi nyaata seeraan akka dura yeroo jiraan jirutti nuuf hin ejjettu jettee na gaafatte intalli koo jette akkasumallee haati koo dhufti lakkaa dura yoo abbaan mana waan mana jiruufidha kan inni
kan manni babbareedu kan manni urgaa'u naan jetti haadhumti kooyyuu intalli lakka boosattiidha naan jetti jedheetaniini mana kiyya qulqulleeffachaa jira. Ani gadduutti hin jiru waanan gaddu tokkollee hin qabu hojii koorra jira galiin naa galaa jira waanan jechuun akkaantii koorra nan baasa nan galcha waanan ta'eef waanan isa gabbaru yookiin immoo waanan isa kadhadhuuf hin qabu haa deemu yoo deeme yoo taa'e uumaanatti hin fakkaatu. Kanaaf nutis bor jechuudha boru otoo abbaan manaa si dhiisee deemuu miti abbaan manaa kee ila xiyyaara haa oofu maaliyyuu haa ta'u galii haa argatu ati galii qabaachuu qabdi dirqama. Ikkama akkamatoo ta'e abbaan manaa kee ati taa'ii sireerra rafaa oolii sin bashannansiisa anatu baasii baasa natu si nyaachisa natu si obaasa natu si kunuunsa natu baasee si galcha yoo jedhe ganaa teessee hamma abbaan manaa kee jechuudha moodeesii qaama keetti hidhattu hanga sii bituu maaltu si eegsise? Sila birriin biyya arabaa gaafa galanii barakattu waan gootu goota yookiin lafatti bitatta yookiin manatti bitatta gaafa galte maallaqni kee hin dhumtii jechuudha. Galiin qabdu taanaan miindaan siin ba'u ji'aan waan argattu taanaan bakka sii dhumatee jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdure? Yoo mana bitattanis yoo lafa bitattanis galii qabaachuu qabdu ji'aan shamarran xiqqoollee yoo taate shamarran paantii isheellee haa ta'u moodeesii isheellee haa ta'u meekaappii isheellee haa ta'u rifeensa isheellee haa ta'u ganaa har'aa boru abbaa manaa fidi as sara fi as fidi akka har'a si jaallatu miti abbaa dhiirri yoomiyyuu taanaan akka gaafa dura si kunuunsuu of harka si galchuuf si abaabbaluu sitti hin fakkaatiin bor bulee iftaan bulee dubartoota warra akka kana tattaafatanii hojjetan gaafa argu isheenan koo dalluu asiree marra oolti isheenan koo manuma keessa afanamte oolti jedhee si arrabsuu danda'a jechuudha. Ati immoo yeroo kana qaruuxee tooftaadhaan jireenya keef miindaa atis akkuma nama tokko argachuu qabda. Kanaafu hojjedhaa jijjiiramaa isiniin jechuun barbaada obboleewwan qaalii jecha wal madeessuurra wal arrabsuurra nama guddisuurra ofii of guddisuutti jabaadha. Kan har'a hafeetu hafaa. Akkasuma immoo yaada yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattan immoo komentii jala kaa'uu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole fedha keessa yoo ta'e immoo viidiyoo koo laayikii godhaa na jajjabeessaa. Gidduu kana baay'ee isinirraa fagaadheen jira hin beektu ijaazaadha gidduu kana keessummaan baay'eedha manni barumsaa har'a baname waan ta'eef har'a sagalee koo ol kaasee dubbadhe isiniin jedha. Obboleewwan kiyya ani baay'ee sin jaaladha yeroo baay'ee tapha yeroon dudubbadhu waan hedduun jechuun tapha yeroon jedhu waan nama jibbu yookiin immoo waan ani sin qeequ isinitti fakkaatiin baay'ee sin jaaladha isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.